jalqabarratti hangafoota oduutiin eegallam. Afgaaffii Somaalilaandii biyya kamiinuu waliin waliigaltee taasisuuf mirga qabdi Muhammad Abdallaa Umar hoogganaa paartii mormituu. Embaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaatiin ala baasuuf karoorfachuu ibsite. Egaa yaa'ii saayinsii arfaffaa godaansa buqqa'insaa fi magaalummaa eegale. Oduu gidduu galeessaa irraa arganneen immoo haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwattee fedhii misaa'ilaa balastikii qilleensarraan furgeeffamaniif kakaasa. Amma dhageeffattan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee wajjin tura. Ashamaa harka fuunee dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya bal'inaaf qabanne kan sadaasa 4,2024 maddeen amanamoo Aljazeeraa, Anadooluu fi BBC irraa qindeeffannee bal'ina isaa kunoo qabannee dhiyaanneerra wajjin tura. Jalqabarratti Afgaaffiin Somaalilaandii biyya kamiinuu waliin waliigaltee taasisuuf mirga qabdi Muhammad Abdallaahi Umar hoogganaa paartii mormituutu dubbate. Filannoo pirezidaantummaa Somaalilaandii guyyoota muraasa booda gaggeeffamuun dura hooggantoonni paartii biyyaalessaa Somaalilaandii yookiin waddaanii paartii mormituu teessoo paarlaamaa harka caaluu qabu tibbana Finfinnee daawwataniiru. Hoogganaa paartichaa fi ministeera dhimma alaa Somaalilaandii duraanii Muhammad Abdallaahi Umar dhimma turtii isaanii fi waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduu mallatteeffame ilaalchisee Addis Istaandardii waliin turtii taasisaniiru. Paartiin isaanii filannichaa yoo injifate hariiroo Itoophiyaa waliin qabu cimsuuf kutannoo akka qabu mootummaa Itoophiyaaf mirkaneessuuf Finfinnee argamu kan eeran hoogganichi tumsa Itoophiyaa waliin jiru gama daldalaa nageenyaa fi anniisaan babal'isuuf akka barbaadan ibsaniiru. Itoophiyaan buufata doonii argachuun fedhii qabdu dantaa seera qabeessaatti kan jedhan Umar paartiin isaanii Itoophiyaan buufata doonii Somaalilaandii kan ta'e Barbaraa akka fayyadamtuuf fedhii qabaachuu himan. Tumsi gama kanaan jirus hooggansa keenya jalatti daraan ni cima jedhan. Oduu itti aanuun Soomaaliyaan embaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaatiin ala baasuuf karoorfachuu ibsite. Mootummaan Soomaaliyaa embaasii Itoophiyaa mooraa masaraa mootummaa Soomaaliyaatiin ala baasuuf karoorfachuu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa beeksise. Mooraa embaasii Itoophiyaa iddoo kana dura turetti akka deebi'u kan taasifamu ta'uu ministeerichi ibsa miidiyaaleef laateen beeksiseera. Egaa yaa'ii saayinsii arfaffaa godaansa buqqa'insaa fi magaalummaa eegale. Egaa yaa'ii saayinsii arfaffaa godaansa buqqa'insaa fi magaalummaa eegale. Jibuutii adoolessa 3,2024 abbaan taayitaa misooma mootummoota gidduutti egaa mata duree godaansa buqqa'insaa fi magaalaa ta'uu misooma itti fufiinsaa qabuuf dhiibbaa qaba jedhuun yaa'ii saayinsii igaadii arfaffaa eebla 7 hanga 9,2025 geggeeffamuuf karoorfamee qopheessaa jira. Konfiraansiin saayinsii arfaffaan kun barsiisota, qorattoota, hojjettootaa fi imaammata baastonni naannoo igaad irraa dhufanii fi yaada imaammataa fi hojii ragaa irratti hundaa'e igaadii fi biyyoota miseensota isaaf akka kakaasan waltajjii ni kenna. Magaalumaan kallattiin magaalotaa fi hawaasa irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'u guddina hundaa hammatee fi itti fufiinsaa qabuuf karoora itti yaadame baasuu barbaachisa. Buqqa'insii fi godaansi naannoo igaadii keessatti adda durummaan taatee magaalaa ta'aa jira. Haalli godaansaa fi buqqa'insaa kanaan dura hin argamne madda carraa fi qorataa addaa magaalummaa irratti dhiibbaa geessisuu dhiyeessa. Konfiraansiin dhufuu mata duree kana mata dureewwan xiqqaa 5 jalatti kan qoratu yoo ta'u isaanis konkolaachiftootaa fi hundee sababoota bulchiinsaa fi imaammata magaalaa walitti makamuu hawaas diinagdee faayinaansii investimentii fi kalaqaa fi daataa. Konfiraansiin kun deeggarsa igaadii biyyoota miseensa isaaf godhu haaromsuun godaansaa fi buqqa'insa irratti marii kakaasuu fi yaadaa fi odeeffannoo adda addaa mata duree godaansaa buqqa'insaa fi magaalummaa irratti argamu irraa fayyadamoo ta'uu ta'a. Sagantaan godaansaa igaadii kutaa misoomaa fayyaa fi hawaasummaa mata dureewwan xixiqqaa 5 jalatti abistiraaktii fudhachaa kan jiru yoo ta'u yeroo xumuraa adoolessa 25,2024.